dubartii yoo ishii waa balleessite hin gorsaniit. Naam hin gorsan. Gorsuma san keessa lolli immoo bareeda. Akkatti lolli bareedaadha. Guyyuu dhuftee waa hin balleessitu. Guyyuu waan balleessitu guyyaa tokko yeroo takka akka isheen hin miidhamnetti akka isheen hin miidhamnetti akka isheen wantaayyee hin taadhetti yoo goote yoo tumtes cabaites dha'u akka isheen immoo miidhamtetti hin gootu akka isheen laal tumiinsa akkasitti gargaarafteetiin guyyaa tokkichaa saniitiin siisoo odaatti ijaanat akkanatti dubbanna laata. Maatii isaaniitu garatti akkatti itti baatu. Filataan gorsaas gorsitaa amma gorsa kennitaaf irra guddaa dubartiin gorsa feeti yoo ammoo daran kalol loltu taate daranuu irra guddaa dubartiin akkuma jettu gorsa feeti. Gorsa kana akka nama daa'imaatti akka nama wantaatitti gorsa kana kennuufiin barbaachisaadha. Tokko kana. Lammaffaa isheef amanamaa ta'uudhaatti waa hunda keessatti isheef amanamaa ta'u hanga fedhe yoo namni waan fedhe itti odeessallee hanga fedhe yoo namni waan fedhe hayyee jedhallee abadan tanarraan kaayyattu. Maaliif jennaan seettu isheedhaaf amanamaa waan ta'eef ittis hin kijibde waan ta'eef dhugaa isaanii inni guuttabu waan ta'eef ittiin faraddu waan ta'eef gumaan bakka tana jirti laatti dubbiin warra hedduu wanni bultii wal diigaa jiru keessaa waliif amanamaa ta'uu dhabuu kan. Waa'ee hadiisaan keenya gaamanuti. Komantii dhiisi ishee Mahammad warri as jalaa haa bashannanu maabi'atii gaafii wal gaafataa jira. Allaq dhumate. Hawaasa bal'aa fi malee nam takkaa lama as jalaa arrabni miliqee kana dhiisi ati haa yaa'oofi. Arrabaa kana ammas dubartii irraa nuti warri dhiiraa kun hogga dallanne dubartii tanaaf haadha waa jenna waan ta'eef dubartiin hedduu wanni ishiin hin feene arraban feetu. Akkana. Arrabarra dhiitichaa yoo ati kanatti ishii dhiitti irra. Ableen isii qaluu feeti arrabaan arrabamu. Arrabarra jecha kanan feetu. Maal jenna waan argerran feetu dubartiin. Hundi baadhi. Tokko hiriyaa ishii keessa hiriyaa ishiitti irratti. Jecha badaa jecha silaa ishiin hin feene. Fakkeenya waan namni hin qabne tokko yoo namaan jette ni aartu. Yeroo maali mee maaliin narratti shakkee mee maaliin. Maali jecha kana naan jedhuu dandeenya. Jetteeti jecha saniin akka malee hamileessitti yoo ati waan biraatiin niin fayyisa jettellee abadan wanta kun ishee fayyisuu hin danda'u. Waan kana waan argeerra. Dubartii jechuudha. Kan hanga feetu yoo waa'ee jaalalaa itti haasawtees waan santu ishee duraa mul'atu. Waan ati ishee jeetu. Maaliif jennaan waan kanarraa of eeguun dirqama akka. Dirqama guddaa. Keessaa dubartiin akka burcuqqooti jedhanii beekaa burcuqqoon takka lafa buunan hin cabdu. Burcuqqooti jechi jijjiiramuun maal jennaan jecha arrabaati. Ammas arrabni maaree nama cabsa maaree nama godhu hajaan san. Arrabni lafeen qabu lafee nama cabsaa. Waa akka akkasiiti isheedhaaf. Keessaa akkaan. Arrabaan jechuun hin taatu jechuu barbaade yoo aara qabaatte deemtee aarii san bakka biraatti baafatu kun amalli ilmi namaa jarjaru sin jira ajjeejuu sin jira waan ta'eef kun kana gaama assalaam tole jira kanaaf immoo yeroo immoo jilaa dhagee biraa dubartiin walumaa galatti dhibbatti dubartiin sooshaal miidiyaa fayyadamtu. Jaalalti parsantaa dhibbarraa 55 shantama godha. Dhibbarraa 45 irruudha. Bareeda. 45 irruu eegate 55 guutu jechuudha. Waliigallee jirra amma bakka. Ambar taati xiqqoo jijjettuu saniif hin baana. Taan immoo 0% dhibbarraa 0dhaan siin jettuun. Taanga xiqqoo ati nama gaarii jettu sanii parsantaa dhibbarraa 55 45 irraa fuudhi 55 qof taati nama gaarii jettu san. Bakka waliigallee amma waliigallee. Akkas taati nama gaarii. Taan immoo ta 0 huma takka 0 waan jedhamu san hin jirtu. Walakkaan yoo dogoggoroota keessa jiran walakkaan gaariidha.
bareeda da tole Maalin keenyaan gaarummaan keenyaan atiin paarsantaan dhibbarraa erges 45 haqame jaalala jettee hin eegin gaati garaagarummaan nama dhibbarraa qabxii dhibbarraa dhibba fideetii fi garaagarummaan nama qabxii 40 fidee 95 fidee 85 fidee tokko. Amma asirratti gaawwanni walii galu Ustaaz Muhammad asirratti. Ati tokko naaf deebise ilaalaa dura ati tokko. No, sani miti gama sani wali tokko miti. Naa deebise qabxii kanaan naa deebise dura. As deebi amma qabxiidha yoo keenya parsantaa yoo keenya yoo parsantaa dhibbarraa 70 yookaan 60 harka irra badaate 30 yookaan 40 harka irra gaarii ta'e akkam jennaan gara irra hedduu sanitti achi hirkisuu qabna. Yoo ammoo gaggaariin xiqqoo pointii takkaayyoonii fi tuqaa takkaan irra oloo jiraate gara irra jiruu san hirkisuu qabna gaa. Akkatti kam? Barbooda wanni amma 55 atamma wayya jettuun ni irdhataa deemti bar laafataati laa irdhataati. Dura keessa jaruma kaanuu asar kiftaa akhlaaqan asar kiftaan sinjaa bar dubbiin bakka tanatti hafte amma fakkeenyaaf obsi dubartoota babbadduu yookaan dhiirota gartee babbadaa ummata gartee baalageen isin jabar waslaatta ummata kana yoo itti dhalooytee asin harkisin akhlaaqa toltee haalaa fi amalli kee gaarii ta'e isaaf tahee isa kana asin harkisin namni biraa kaas harkisu hin jiru ba achumatti gartee wanni hundi itti gartee dukkanoyti achumatti khatimaa bada rabbiin anaafisii kana isii saniif yookaa isa saniif dawaa godhurraa kan ka'eeni isaan sanin nu dhaleessa amma si galee wanni dummeessan uumif bar gaafa guyyaan ishiin gammachuun guyyaan ishiin gammachuun qabne beektaa wanni nambar dubartiin miidiyaa fayyadamtu jaalalti ishii biroon jirtu jedhu ni haraarti gaafa ifaan dhabame gaafa daataan hin dhabame abartanaaf hin jaabar amma meeraala dhiira teenyaaf yoo intarneetii dhabames yeroo hunda inni jaalalti isaa baay'ee abartanaaf hin jaaru saaro ati bar waan hin laalaa hin jirtu. Amma na mal jifte amma jiran tanya. Ni harar dia di. Barga bil abna lawat devi jawar. Mal jenan harara, pakai jalan namnu wanita hararu kababi. Astaghfirullahalazim. Ayat oleh irraci terkam fanna. Me Ustaz Muhammad. Barumman waan nuti hin argin waan itti uummanni keenyatti waliin jijjiiru osoo beektan jarri usiituma akka horiitti rafaa bara. Osoo silaa waa shakamsanillee wayyaadhaa miti. Jaarti warri miidiyaa fayyadamuun ofii moggas baan akkasitti hayyee jammaree. Tanuma ijiti barbaree fakkaattee diibattee rafa fakkaata. جزاك ربي بأخف الورن وتريدي لفرة. تولي أستاذ محمد قافين اتيانتو مي وروتا يرو غرتي دوبرتي ولو لهذا من إساتي ولو لأكنا مديرة في إيرتي غرتي ولو لتفايتي سينوف خناف نسيا مال دامتا أزدي بإيه دوبرتين جالت داجا مي أستاذ محمد دوبرتي جالتون جالة دوبرتي خنا إبسون يوخا جالة لهذا من وفي إبسون مال فادان نعم فكين يفلفاخئتي مجال